mucayyoo tanaa lafan balleessinaa jarana. Akkanumaan namatti diruuf jecha haqa mucattii tanaan balleessinaa. Akti mucattii lafa jira. Ani jaarsa isiitii jedhee abbaan fuudhee of kenne. Maal gochaam nama gaafatan? Nuuraddin dhageeffadhu atamma duratti micayyoon harmaa duute jennaan sa'aatii itti duute sa'a meeqa akka duute guyyaa itti duute quba qabaa jette. Odeeffannoo kana sila situ bira jira moo gite isiin duutu si harka duute moo akkamittiin beekuu dandeettu odeeffannoo Gaas poolisu inspektar Caalaa na dhageeffadhu. Mucayyoon eessa duute situ bira jira moo maal ka jedhuuf ana Oromoon na ergate Oromoo 3,000 na ergate habiibi. Oromoon 3,000 akkamit deemna ka jedhu elaga akkamit deemne waan kana Nuuraddin maxxansoo sida kamisa kan maxxanfame duutee galtee maxxansitee roobidha jettani ammallee dhugaashii jechuudha wal sinaa nyaachisu wali sinin galchii ilmoo dhaadhaaf sinii fi qaamee wacineeti uummataa mana mubaarak qaqqabsiises ana mana mubaarak kan seegnee waa'ee mucaa kanaa dubbannes ana Nuuraddin si jalas nan jira gaafin sirraa qabani gaafii kana tokkitti naa deebisii jechuudha. Namni tokko yoo mana madaamii yeroo mana madaamii nama galchu tokkoffaa lookishinii qaba lammaffaa lakkoofsa qaba sadaffaa dambanyaadha jarri kuni gurbaanumti kun yeroo dhuma lakkoofsa mana madaamii nuu kennii jedhee uummanni Oromoo kutaa 11 miidiyaa irratti kadhatoshi miidiyaa irratti hin kennu herga jedhe ayi kottaa namni tokko gadi bu'aati madaamitti bilbilaati mucayyoon kun lookishinii yoo qabaate wayifu lookishinii hin qaba habdiin kuni kottaa sinan geessa mana madaamii hin beekna yoo mana madaamii dhaquu immoo dhiifne bakkee mucaan kun itti duute doreen fashiitii dhaqnee walumaan qorannee achi deebinee kaanee uummata kana faana waan goonu gumaa mucaa kanaa barbaaddanna jechuu dhiistanii Nuuraddin sin jala jirrasi sin faana jira na beektaa nama akka asirratti na argaa jirta garuu mana mubaarakittis mana keettis mana ganniittis kumati ganni nin jirti amma buute malee asuma jala jirti dhagaa jirti jechuudha. Halkan edaammoo yeroo gaafii hisin gaafannee gurbaa kana habdii kana gaafii gaafannee gaafii gaadha gaafatte saa dirqama kun lakkoofsa mana madaamii miidiyaa irratti yoo kennamuu baate dhoskaatti gadi bu'ee maaliif hin kennine lookishinii hin qaba dambanyaadha madaamii kana hin beeka akkaataatti mucaan kun raafuu miti yookiin immoo silmii miti yookiin immoo mixii duutee lafa jirtuu miti yoo nuti si tajjeese yookiin situ keessa jiraadha fi tan ta'in dhugaatu nu dubbisaa jira shawaadha farsiini akka obbolaati walitti muun ana mala bisaaledha shawaadha jechuudha garuu harshinii fi shawaan akka obbolaati jimmii fi harsiin akka obbolaa tokkooti gaafa waan tokko dubbannu uummata walitti naqina yaaki tana bar makiyya nuti bar bakka tana jibbaa qabna bakka gartee gandummaa deeman tana nuti dhugaatu nu dubbisaadha habdiinumti kun maaliif waata maa wixxisa maa afaan isaa akka waan waa keessa jiru maa waa sagal dubbata maa arrabni wali hidhama hargaa jira mana mubaarakitti halkanidha macarrashaa irratti garuu jechuudha du'a namaa waan tokko yoo eenyumattuu itti fakkaataa hin jiru mana cufatanii gara silaa waan ta'e sanatti deeman jechuudha galatooma amma Nuuraddin kana baabaa kanaan waan takka gaafadha Nuuraddin kiyya ati badii qabaachuu dhabuu dandeetta badii hin qabdu garuu ammoo waan Oromoon amma ati Caalaa koo mucayyoon gaafii na gaafatte gaafii situ hin deebiin maal na gaafatte kan koo egaa Nuuraddin amma na dhaggeeffadha jechuudha abo an dubbii wallaala irra akkanumaan wannoon jedhu ati Caalaa kiyyatti fuufi akka gaafii nama gaafatanitti mucayyoon eega gaafii gaafatte mucattii deebii deebisanii achi booda ati gaafii gaafatte. Alessa maal singe? Alessa deemiti singe miidiyaarra keessanii. La adella mesiinu gaafatte isiifuun deebifne gaafin ati itti fuuftu maa inni na dhageeffadhu ati poolisaa miti ani mootuu deebii kana deebisuun mirga ittiin qabu atis kana na gaafatuu mirga hin qabdu dhugaa qulqulleessi jedhan akkaataa mucattiin itti duute dhaqee qulqulleesse period xumuramee jira garuu immoo akka nama mirga tokko qabu asirra teettee gaafii mucayyoonuu na gaafatte waan mucayyoon jedhu hin dhageenye atillee ganaa gaafii itti deemte ganaa wabiinillee gaafii na gaafatta dirqama wayii qabamoo. Taraa wal dhaggeeffanna kan koodaan hin fixanne akka nama tokkotti jechuudha akka Oromoo tokkotti kaleessa yeroo isinii shawaarraa nama tokko barbaannaa jimmarraa nama tokko barbaannaa arsiirraa nama tokko barbaannaa jettanii ganama sa'a warri Caalaa buutaatan hudduu haadha katanii buutan algimaata muutiin isin godha saroota haadha rawu kolkole baa jira
namoonni amma kan beektaa Caala koo emotional hin ta'in uummanni kun rukutamaadha waan ummata horii ummata gandummaa jaalatu jechuudha ilmaan haadha uummata gandatti nama geessaa jiru shawaa farsii walitti naquudhaaf qophiidhaan jiru amma shawaa farsii wal nyaachisuudha fi amma yaanni isaanii shawaadha farsii wal nyaachisuu yaanni isaanii jechuudha. Makiyya dhageeffadhu amma Nuuraddiin kun dhageeffadhu ati rakkoo guddaa qabda yoo gartee waan kana gartee gaafii uummanni si gaafatu deebisuu baatte wallahi billahi harka keetaa qabda yookaan harka keetaa fudhadhu suuraa abdii nuuf diboo suuraa michii yoo gartee bara kaneedaa suuraa abdii mucayyoo wayii nuuf iddee turte na jarajjanaa ture ana jarajjanaa ture mucayyoo Suuraa abdii siniifan kenna maal taatanii qo'a siniifan kifida suuraa abdii screenshot godhee sinifida. Dhagee amma dhageeffadha tasgabbaa tareedhaan haasofnaa wal jira wajjina namni rakkoo guddaa qabu Nuuraddiin kanarraa jalqabii si galee abdii jettan sanirraa jalqabii haga sabboonaa guutuun jara rakkoo qabdi. Maaliif miicayyoo tan harkaan ajjeeftee gareedhaan si galee namni tokko ajjeesee gareedhaan irra goraa jirti amma akkana fakkaatu dhageeffadha. Jarri kunniin yoo Oromoon ka dhugaa si galee dhugaa kabaaftu ta'e seeratti dhiyaachuu qabdi jarri kunniin hundi isaanii Dubaayitti warri Dubaay hin jirtan dhageeffadha. Ijoollee tanii hunda jaraa seeratti dhiyaachuu qabdi namni si galee miicayyoo tana ajjeese ummata kana amma Nuuraddiin kun asii koomantii jalatti anaaf caalaa arrabsaa ture wallahi billahi haka qabbuune deebi'ee ol deebifnee jennaan caalaa dhageeffatuu didee gaafii inni gaafate deebisuu didee ka miicayyoo deebisuu didee shawaaf arsiimaa walitti buuftanii jedhe namni kun. Maaliif wanni akkana ofii isaatii walitti nu buusaa jira isatu walitti nu buusaa jira shawaa farsii malee aksine shawaa waan turan dhageeffadhu tokkoffaa jecha miicayyoo tana oromummaa isiitiin akkaataa isiin itti ajjeeffamtetu garaa nu nyaatee dubbataa jirra nu dhageeffadha nuti ajandaan barbaadu nu waan irraa haasofnu ni qabna hedduu qabna sii galee dhugaa isii akka baatuuf miicayyoo tana sii galee harbaa ajjeesanii ila haga kalee akkamitti dubbatan hay Jum'aa oolanii kamisa oolanii qidaamii oolanii sanbata guddaa oolanii hay maal jechuudha guyyaa meeqa kana guutuu hay Oromoo bari isiin beekaa ajjeeftanii asirratti waa si deebisa na dhaggeeffadhu maal godhan sitti fakkaate na dhaggeeffadhu waa si deebisa maal godhan sitti fakkaate asirratti jechuudha sabboontu dubbadhu meeqooyi meeqooyi sabboontu dubbadhu mee sabboontu dubbadhu waafisii dubbadhu suuraa abdiidhaa gabbuutii wabii suuraa abdii kan nuuf hidhemi Aticha kana jechuudha isa harka keetaa qaba deebii suuraa nuufiti sabboontu Amalaan dhaggeeffadha tokkoffaa ijoolleen keenya rakkoo qabdan oduu akka gandaatittuu kan ta'u ta'e jechuudha Nuuraddiin as jala jirtu kalee galgalallee kan gandummaa fideessin sii galee miti nuti ganama dunnee maal isin sheer godha sabboona farra sheer godha abdii jettan farra sheer godha namoota hunda irratti ijoollee Harargeetii fi ijoollee Jimmaa ijoollee Shawaa barbaadna isin jennaanii gandummaa keessaa baati gandummaa nurraa dhiisaati nutuyyuu isin amanna deemaa dhugaa mucahoo dhuguma du'uusii nu qulqulleechaa deebi'aa innee isin argine hayyee deemtanii galgala siifoon abdii sana gaafatte dirqama gaafatu qaba abdiin eenyu sila ta'eef inni si galee namni gaafa wanti ta'e badee shakkamuun dirqama jechuudha ollaarraa kaasee mana keessaa kaasee shakkamuun dirqama lubbuu namaati kan bade abdiin akka nuti shakkinu kan nu taasise miira keessa galeeti kan inni dubbachaa ture galgala jechuudha gaafiiyyuu deebisuu dide sii galee miti darbee immoo asirratti ijoolleen keenya dheengadda isinitti malee ture ijoolleen tuulamaa ijoolleen aliyaanii keessa jirtanuu dafaatii Nuuraddiin bira deemaatii ganama achaa deemamuu isiniin jedhamee ture namni tokko namni dhageen jiru xiximbis namni adan jiru namichi kuni onlaayinii irra dhufe ijoollee tuulamaa edhaa ture sa'aatiin nu jala darbe jennaan deemi jenneen deeme hayyee deemani qabatanii dhufani waan sana akkas jedhee dhufe dubbate tole inni itti deeme garuu ammas taanaan jaallattanis jibbitanis Nuuraddiin abdiin ajjeechaa mucoo keechaa harka qaba nuti Naasir Dhirsasa jedhamu sanallee hin beeku mucoon kun paaspoortiin isaa harka abdii keessatti argame malee harka dhirsa keessatti hin argamne jechuudha. Oromoon kan qabachuu qabu namicha mucaa abdii jedhamu sana. akkasi Fedhu inni janajjanee Beerut irraa fidu uduu haadha manaa qabu maali dhiironni keenya baalagee miti isin hin beeknu odooniitii manaa qabdanuu miti kan nalaaroo urufatti janajjantanii urufatti jaazaa boostan isin beenna bar qoshaashota jechuudha. Akkasin itti fiddaniyyuu isin hin beeknu nuti. Soo kanaafiyyuu dhugaa keenya abdiidha kan baasuu danda'u akkatti kenname
akkatti mucoon paaspoortii illee isatti kennatte akka maallaqa dhaqee gaafa roobii maallaqa harkaa fuudha jara keenya dhaggeeffadhaa ganama maallaqatti kennatte maallaqa kiyya kana naa galchi yoo naa galchuus baatte yoo nan du'e reeffa kiyyaan biyya naa galchi naan jettee jirtii jedhe deengedha sii galee gaafuma siin akkas jettu sana mucoo kana waliin nyaate waliin dhugani haadha manaa kiyya faana hiriyaa dedhaa jira maaliif hin naqin maali rakkoon kee maaf hin jenneen himattee jirti mucoon kun kigalamti innoo harka keessaan qabu inni immoo dhaqee birrii 4,000 harkaa fuudhee ajjeeseeti gibbii keessatti darbate kan jedhamu sun wallaahi ani bifa manaa godha abdii dadee tana banaa abadan jechuudha. Mucoon kun immoo yoo ajjeeste immoo harka siitiin tole of ajjeessu rakkoon qabu kun harka siitiin yoo ajjeeste maallaqa siirraa nyaataniiti maallaqa waggaa 3 irraa nyaataniiti ani jireenya lafa kanaa hin barbaadu jettee ajjeesuu dandeessi malee simmi jedhee namni tokko lafaa ka'ee namni of ajjeesu tokkollee hin jiru nuti gandummaa keessa hin jiru. Mucoon kan Oromooti. Oromoon kutaan 11 dhugaa isaa baafachuu qaba Oromoon. Dhugaa jirtu awwaalee yoomiyyuu Oromoon ta'u. Dhugaa jirtu baasuu qabdan. Oromoo kutaan 11 dhugaa Oromoodhaa baasuu qabdan. Dhugaa shamarran Oromoo. Dhugaa shamarran lafaa dhuftuu tana mucoo qacalee kan akkanatti kichuu kutanii itti taphatanii kichuu kutanii bar jara keenya kan isin ajaa'ibu mucoon Dubaayin keessa erga dhuftee waggaa 3 tiiktookii hin fayyadamtu FB hin fayyadamtu. Suuraan sii kun ekkoo kan bara 2011 maxxansiteedha. Sinii gala har'a bara 2024. Garbummaan kana waliin jira mucoon garbummaa jala turte. Yaa dhaggeeffadhuudhaan amma dhaggeeffadhaa uummata Oromoo warra jaa jirtan dhaggeeffadhaa. Biitana wanni irraa qabu Nuraddiinii fi Maarallee hin beeknuti. Nuti nama paaspoortii isiidhaa harkaa qabu nama isiin biratti duute nama gartee Beeruut irraa Dubaay fidee barbaada nuti. Eenyu abdii adda dureedhaan. Abdii barbaannaa namni suuraa abdii gartee nuuf fiduu hin gabboo ati nuuf fida. Abdii boqojjii barbaanna. Namni gartee gandummaa walii bu'aa ta'e jettan immoo asumatti afaan keessan qaba. Gandummaa bijjinni Oromummaadha. Wayye. Caalamee daqiiqaa takka. Kaa dubbachuu. Dubbadhu ayyaa qaalita. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jedha. Waalaikum salaam Shama harka fuune warroon amantii biraas obboleeyyan tiyya. Wanni sinin jechuu barbaadu dura dursa wal dhageeffatuun gaariidha. Namni eegamana wayitii wal gahee haasaa jalqabee yoo wal dhageeffate waan asirratti hawwii si galchaa anis odeeffannoo wayiin qaba jetti si galchaa hawwii asuma jala ture. Galtee hawwii qola. Dubbadhu ayyaa. Ayyee nama odeeffannoo qabu galchuun gaariidha. Dura dursa wal dhageeffatuun gaariidha. Maaliidhaafin kana jedhe jala taa'ee isin dhagahaa ture. Nuraddiin na erganii hawaasni na ergee adda nuu baasi jedhanii deemee akka nama tokkooti adda baasee isinin jedhe. Hayyee erga inni kana jedhe mee maali wanti adda baaste? Akkana nama akkiitti gaafatamu. Du'uma mucayyoo tana eenyurraa adda baaste? Dura mucayyoon tun eessa duute? Mana madaamiit moo? Mana ijoollee mucaa abdii jedhanii kana moo? Ati amma eessa dhayxee adda baaste? Poolisa bira deemtee adda baaste moo? Mana madaamii bakka isiin itti duute, mana ijoollee bakka isiin itti duute, eessarraa adda baafte? Maal adda baafte? Akkana jedhamee gaafatame ilma namaati. Cadhistanii adda baase jechuu jira. Waan inni adda baase kana irraa osoo hin barre maa gabbuustan. Eegasii booda wal farrajuun abdii qoy. Eegasii booda wal farrajuun hin ta'u. Rabbi dura dursa haqa mucayyoo tanaa haa baasu. Dura dursa rabbiin dhiiga isii kan tuun godhini rabbiin dhiiga isii dhugaa isii haa baasu. Abbaa dharaa rabbi haa qabu. Akkanumaan namuma yookaan Oromoon abdiidhaaf hawaasni sooshaal miidiyaa kanarraa waan abdatuuf ekelee deemee ati haqa tana nuu baasi jedhu. Isa harka keessaa qaba. Isatu akkana isa akkana inni nama farrajuullee haa dhiisnu. Dhugaa mucayyoo yaa rabbi baasi jedha. Kallattii sirrii fi sirrii ta'e qofaan haa hordofnu. Namni tokko bu'amee dura. Namni tokko bu'aa dura. Yoo gartee seeraan dubbatee gantummaa keessaa baanii ammas taanaan ani nan gaafadhaa deebisaa Nuraddiin harka keessaan qabu. Shamarran keenya mo'itu godhataa dhaggeeffadhaa. Ooyiree sabboontu qoy carraa kee malee hin dubbatin. Sabboontu carraa kee malee hin Amma namni tokko jalaa bu'aa Namni tokko bu'aa dura amma. jalaa bu'aa hin deebina. Manicha Yoo gartee balleessu Nuraddiin seera manaa dhugumaan eenyu lubbuu uummata dubbata. Oromootti gartee yoo gartee micoota naan ragaa gartee barbaadetti hin baata jee dhufee dhugaa haa dubbatu. Osoo gartee gandummaa fi Ani nan gaafadhaa fidaa Nuraddiiniin deebisaa Nuraddiiniin hin farrajina illee Seenaa itti deebitaayyee. Seenaan itti deebitaa? Adama Itti deebitaa qofa.
Hindi bisa koi. Nuraddiin ergaddummaa. Seeraan haa Eeggadhuuti. dubbatu osoo gandummaa walitti hin baxabbanne. Akkas. Sheer godhaa uummata sheer godhaati. Salaam alaikum. Abtaaf kooppilingi godha sheer godha Waalaikum samuuna afaan Amma hunduu maayikii qabadha. Ani amma kaalidii kana haasaa isaatti natti tolee dhufe. Waan amma inni jedhu akkaataa amma inni jedhu kanaan nama gaafata. Namni yoo odeeffannoo wayii nama waan kana quba qabu yoo waa gaafatu akkaataa amma inni jedhe kanaan nama gaafata. Wali iyyuu akkasuma wacuuf waccisiisuu osoo hin ta'in ammallee Kaalid gaafa gaafii gaafate osoo deebii Kaalid san ani hin deebisin gaafii kiyya jedhee ammallee ka biraa achi gaafii dhiyeessuun qabu. Dura ka Kaalid deebi'ee achi booda ebalullee itti aanee akkaataa saniin gaafata. Namni uumaa dubbii nama gaafatu akkasin nama gaafata. Walaa hubannu Kaalid itti fufi. Hayyee galatoom ulfaadhu Nuuraddiin kiyya dura dursa waan dubbannu irrattuu rabbiin haqa mucayyoo haa baasu. Nu hundinuu badhee jirraa biyya jirraa rabbiin haqa isii haa baasu jechaa dubbanne. Wanni si gaafadhu Nuuraddiinoo kiyya kabajaaf jaalala wajjin. Gaafii poolisaa sitti ta'uu danda'a. Dhuga wanni atas keessa galtee yakkamaadhaa miti. Dhimma kana keessa jiraattee waan kana gooteeti miti. Hawaasni asirraa si ergatuu danda'a. Garuu gaafiin nu si gaafannu akka waan gaafii qorataa yakkaasitti ta'uu danda'a. Dhuga si fakkaatuu danda'a. Waan rakkanneef haqa mucayyoo tanaa akka baatuuf akka Oromootii waan nu dhukkubsuuf si gaafatu henna. Hawaasatu si ergatee misi dura dursa hawaasa bakka kana adda nuu baasiin jedheemi. Poolisa bira si ergammoo waajjira poolisaa dhayitee adda baafatte moo imbaasii waliin koominikeet goote moo mucayyoon tun ammoo dura dursa mana madaamiitti duute moo mana ijoollee jedhamu yookaan mucaa abdii jedhamu kanatti duute. Wanna kanneen keessaa maal adda baafatte mi'a? Ayyee galatoomii waanuma jedhamu jedhu jettee obboleessa kiyya. Tokkoffaa Nuuraddiiniin kun maalii eenyu ka jedhu na gaafatte. Lammaffaa immoo akkaataan ati itti deemte akkamii waajjira poolisii dhayite moo imbaasii keessa nama dubbifte qabda moo atiin kun maali ka jettee fi namni hedduun na beekan. Ani ka beekamu rakkataa gargaaruun hubannoo seeraa fi heera biyya kana keessa jiru gama sooshaal miidiyaa kanaan namaa kennuun beekama. Tarii na beekuu dandeetta, na beekuu dhabuu dandeetta. Akka koominiitii biyyattii kana keessatti illee imbaasii wajjin illee waliin hojjanna. Kanumarraa ka'ee walumaa galatti imbaasii illee na ergeetii miti ana. Uummata Oromoo 3,000 ol ta'antu mana Mubaarak Musammaa keessatti na waamee mucayyoon tun du'uu isii anis quba qabaa. Akka nama biyya kana keessa jirrutti waan na gaafatanii kallattii furmaata illee kaayanii akkaataa mucayyoon tun itti duute mucayyoon tun lubbuun jirtii fi hin jirtu mee waajjira poolisii naannoo isiin itti duute san deema paaspoortii isii barbaada dhaqaa du'uu dhabuu isiinuu qulqulleeffadhaadha. Inni ijoon kanu erganiif tana eega qulqulleeffattani deebii waan kanaa galgala nuttiin deebi'aa jedhan. Hayyee jennee nullee gadi osoo hin bu'in akkamitti deemnee gaafannaa nama